Jirra jirtuu hordoftoonni sagantaa fiigicha uumamaa sagantaa keenya har'aan pilaaneetii keenya irratti masaraawwan mootummaa miidhagina isaaniitiin dhuguma ijaarsi akkasii lafarratti argamamoo jeennata keessa nama jechisiisan yookaan ammoo ilma namaatii immoo ergamaa rabbiin ijaaraman yookiis immoo bakkiif dizaayinii yookaan bocni isaanii rabbiin bocaman nama jechisiisan qabannee dhiyaanneerraa nu waliin turaa isiniin jenna. Caalatti kan nama ajaa'ibu miidhagina isaanii irra darbanii isaanumtuu miidhaginaan wal dorgomanii sadarkaa tokkoffaa amma kurnaffaa qabataniiru. Nutis sadarkaa tokkoffaa amma kurnaffaa warra miidhaginaan jiran kana simbiraan geenya amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin bu'a. Toora YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa warri taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Mootummaa miidhagina isaatiin sadarkaa tokkoffaa qabate biyya Hindiitti kan argamu yoo ta'u masaraan mootummaa kun Haroo Taaj keessatti argama. Masaraan Haroo Taaj kuni hoteela abbaa urjii 5 kan of keessaa qabu yoo ta'u garuu masaraan Haroo Taaj UD Park keessatti argamu bara 1740moota keessa miseensota mana Miiwer sirna mootummaa naannoo UD Park irraa dhufaniif mana jireenya gannaa ta'ee ijaarame. Masaraan adii bareedaan kun walakkaa haroo Piikoolitti argama. Bakki kun bakka dhiyeessa daadhii wayinii turte. Kana malees immoo magaalaa jaalalaa jedhamtee beekamaa turuun ishii ni yaadama. Dureeyyotaa fi warra maallaqa guddaa qabaniif immoo bakki Haroo Taaj kun bakka bashannanaa fi bakka turmaata isa filannoodhumaati. Daawwattoonni magaalaa kana keessatti argaman hundi isaanii akka gaariitti daawwachuu fi ilaaluudhaaf jecha bidiruudhaan haroo kanarra imaluudhaan akka garaa isaanii ilaalanii jecha isaanii osoo hin amaniin iyyoo kan hin quufiin irraa adda ba'uudhaaf sababa daangaa maallaqaaf yerootiin dirqamu. Masaraan mootummaa kun bishaan keessatti waan argamuuf yookaan bishaan irraa waan calaqqisuuf masaraawwan mootummaa addunyaa kanarraa argaman keessaa qabbanaa'oo yookaan bakka diilallaa'oo jedhamuunis ni beekama. Masaraan Haroo Taaj hora UD Park irratti argamuunsaa miidhagina isaa dachaan dabala. Caalatti immoo kan nama ajaa'ibu bishaan irratti argamuunsaa miidhaginni isaa harka dhibbaan akka dabalu isa taasiseera. Kanaafis immoo sadarkaa idil addunyaatti sadarkaa tokkoffaa qabachuunsaa beekamaadha. Masaraan mootummaa miidhagina isaatiin sadarkaa lammaffaa qabate masaraa mootummaa Toopikeep yoo ta'u Istaanbul Tarkii keessatti argama. Toopikeep akka gonfoo Impaayera Usmaaniyaatti kan ilaalamu yoo ta'u ajaja Sultaan Mahammad lammaffaa jalatti erga Qosxoonxinoos Istaanbul ammayyaa bara 1459 mo'atee booda qarqara laga Baazruuk Istireet irratti ijaarame. Mootummaa kana booda dhimma mootummaa ofiisaatiif hin oolle kana mannaa amma bakkeewwan Istaanbul keessatti baay'ee jaalatamaa keessaa tokko yoo ta'u gara muuziyeemitti jijjiirameera. Moosaajiiwwan babbareedoo aartiiwwan islaamaa seenaa qabeessa mana jireenya gurguddoo fi mooraawwan babbareedoo daawwattoonni ija jabeeyyii ta'an argachuu danda'an qofa ta'ee tajaajilaa jira. Namoonni harka qalleeyyii fi galii gadaanaa qaban Toopikeep daawwachuu miti daawwachuuf yaaduun dogoggora. Toopikeep Tarkii keessatti bakkeewwan turizimii olaanoo keessaa isa tokko yoo ta'u namoonni gara Tarkii deemtan daawwachuu dandeessu. Garuu kiisiin keessan doolaara paawundiidhaan cannaqamuu qaba. Mootummaa miidhagina isaatiin sadarkaa sadaffaa qabate masaraa mootummaa Pootaal yoo ta'u Liyeesitti argama. Liyees jechuun gammoojjii Tiibeet keessatti argamudha. Kanaafuu masaraan mootummaa kun Tiibeetitti argama jechuudha. Masaraan mootummaa kun yeroo jalqabaatiif giddugala Duzaangitti kan ijaarame yoo ta'u mootummaa bara sanaatiin bara 1649 achitti hundeeffame. Masaraan mootummaa kun masaraa mootummaa qofa osoo hin taane giddugala barnootaa fi aadaa ta'uudhaan sadarkaa yuuniskootti illee galmaa'etu jira. Giddugalli Duzaangi kun bara 1649 hanga 1959tti mana jireenyaa qorra diilallaa ofirraa ittisuudhaaf kan ijaaramedha. Tulluun Maarporii yeroo baay'ee qorraan uwwifamee gubbaatti kan argamu yoo ta'u alaa diimaa fi adiin xiyyeeffannoon ajaja. Akkasumas manneen qulqullummaa mana jireenyaa fi waajjiraaleen abbaa darbii 13 ta'an cinaacha garaan kan irraan ol ba'amudha. Masaraan mootummaa kirkira lafaa akka hin dandeenye gargaaruuf sibiila diimaa hundeewwan irratti dhangalaafame keessaa isa tokkodha. Akkasumas masaraan mootummaa kun bara 1959tti bakka baqannaa hedduu ta'eera. Keessumattuu hajiiwwan hedduu yookaan immoo musliimota hedduudhaaf giddugala waaqeffannaa ta'uudhaan tajaajilaa turuunsaa ni beekama. Masaraan mootummaa kun Tiibeet keessatti giddugala turizimii isa olaanaa ta'ee beekama. Masaraan mootummaa miidhagina isaatiin sadarkaa afuraffaa irratti argamu magaalaa Baankookitti kan argamu yoo ta'u biyya Taayilaanditti nu imalchiisa.
Taayilaand magaalaa guddoo ishii Awutar irraa gara Baangookitti kan jijjiiramte bara 1782tti ture. Akkasumas bara kana keessa ture karoorri masaraa guddaa ijaaruuf wixineensaa lafa kaayame. Yeroo xumuramu immoo mana jireenya ofiisaa fi sirna maatii mootiif akka ta'u itti yaadame kan qophaa'edha. Masaraan guddichi kun yeroon irraa darbaa yoo deemillee of fooyyessaa waan deemeef amma har'aattillee masaraawwan ammayyaa keessaa tokko ta'ameetu ilaalamaa jira. Keessattiyyuu simboo yookaan miidhagina masaraa kanaa kan ta'e manneen mootummaa fi manneen qulqullummaa achi keessa jiran bifa ajaa'ibaatiin of haaromsaa deemuu isaaniiti. Manneen qulqullummaa keessaa inni baay'ee of haaressaa deeme keessaa tokko Waat Paarkiw kan jedhamu yoo ta'u, afaan Ingiliffaatiin mana qulqullummaa Budaa Imeraald jedhamuun kan beekamu yoo ta'u ammallee hawwata magaalattii keessatti isa tokko ta'ee jira. Akkasumas mana qulqullummaa Budistoota Taayilaand keessatti isa tokko ta'uudhaan hanga guyyaa har'aatti tajaajilaa jira. Masaraa mootummaa miidhagaa kanaaf ajaa'iba kana daawwachuu yoo barbaaddan gara kibba Eeshiyaatti qajeeluu qofa isinirraa eegama. Yoo achi geessanis Baangkok Taayilaand keessatti harka bal'isee kan simatu ta'a. Masaraan mootummaa miidhagina isaatiin pilaaneetii keenya ishii dachee jedhamtu kana jeennata fakkeesse inni sadarkaa 5ffaa irratti argamu Haawu Mahaal yoo jedhamu Jaapur Indiyaa keessatti argama. Hindi keessatti dhagaa cirracha diimaa fi bifa pilaastikaa irraa kan ijaarame yoo ta'u masaraan bareedaan abbaa darbii 5 kun Jaapur keessatti kan argamudha. Ijaarsi masaraa mootummaa kana bara 1799 kan xumurame yoo ta'u maqaan isaa afaan Ingiliffaatiin masaraa bubbee jedhameetu hiikama. Sababiin isaas immoo gamoo kana ji'oota gannaa ho'a qilleensa qabbanaa akka keessa darbuuf gargaaruuf kan qophaa'e waan ta'eefidha. Hawwaa Mahaal utubaawwanii fi arkireechariiwwan babbareedoo irraa kan ijaarame yoo ta'u muuziyeemii arkiloojii fi mooraawwan alaa ulfina qabeessa ta'an qaba. Kanas ta'ee sana halluun bareedaa kun imaltoota karaachinii darban hunduma isaanii akka daraaraa birraa kanniisa ofitti harkisu daawwachuudhaaf isaan harkisa. Jaapur magaalaa Piingi jedhamtee kan beekamtuuf yoo ta'u ijaarsi ishii immoo baay'een isaa cirracha halluu qabeessa irraa kan ijaarame waan ta'eef Piingi jedhamtee moggaafamte. Masaraan mootummaa kun takka Piingi Jaapur jedhamuunis ni beekama. Masaraan mootummaa kun gamoowwan Jaapur keessatti argaman keessaa isa tokko yoo ta'u hawwata turizimii biyyi Hindiyaa qabdu keessaa immoo isa olaanaadha. Masaraan mootummaa miidhagina isaatiin sadarkaa 6ffaa qabate biyya Firaansitti kan argamu yoo ta'u masaraa Varzilsidha. Masaraan mootummaa kun seenaa addunyaa keessatti illee iddoo olaanaa kan qabu yoo ta'u sababiinsa xumura waraana addunyaa tokkoffaa booda waliigalteen Varzil jedhamu seenaa guddaa qabudha. Akkasumas immoo akka tasaatti masaraawwan mootummaa addunyaa kanarraa mimmiidhagoo ta'an keessaa isa tokkodha. Masaraan mootummaa Varzil inni har'a miidhagina isaatiin dachee jeennata fakkeesse kuni jalqabbiinsaa yoo ilaalamu mana adamsaa yookaan immoo nama bineensa ajjeesuuf bosona keessa deemuutu akka tasaatti jalqabsiise. Garuu mootiin Luwiis 14ffaa baay'ee babal'isee bara 1682tti gara mana jireenya ofiisaatti jijjiire. Taateewwan warraaqsa Firaansii booda baay'inaan kan guutame ta'us yeroodhaaf Naapiloon bara 1810 hanga bara 1814tti akka mana jireenya gannaatti itti fayyadamaa ture. Haa ta'u iyyuu malee bara 1830 masaraan kun deebi'ee akka ijaaramu ta'uudhaan irra caala babal'achuu eegalee. Kanaafis immoo bara 1979 sadarkaa yuuniskootti illee hambaa barnoota aadaa, seenaa fi saayinsii ta'uudhaan sadarkaa addunyaatti galmaa'e. Bakki kun miidhagina addaa akka argatu kan taasise iddoowwan biqiltuu fi burqaawwan bishaanii babbareedoo achi keessatti argamanidha. Masaraa kana daawwachuu barbaannaan akka salphaatti fageenya imala guyyaa tokko keessatti magaalaa Faaris irraa gochuudhaan argachuu dandeessu. Masaraan mootummaa miidhagina isaatiin sadarkaa 7ffaa irratti argamu masaraa mootii Fiis yoo ta'u biyya Morookoo keessatti argama. Masaraan inni jalqabaa jaarraa 13ffaa keessa kan ture yoo ta'u haa ta'u iyyuu malee ijaarsi isaa har'aa mul'atu kun harki caalaan baay'een isaa haaraadha. Bara 1960moota keessa kan ijaaramedha. Kunis karaa fuulduraan torban kanneen faaya aadaa isaanii fi hojii artiilee isaan qaban kan agarsiisudha. Haa ta'u malee ijaarsi jalqabaa tokko kan akka Miinar masjida guddaa Fiis Aljiid dhiyoo jiru hanga har'aatti jira. Masaraan mootummaa uummataaf banaa ta'uu dhabuunsaa amaluma biyyoota Afrikaati. Sababa kanaatiinis Morookoon galii turizimii irraa argattu karaa kanaan baay'ee jalaa gabbuuseera. Kanaafis daawwattoonni mooraa iddoowwan biqiltuu, waajjiraalee fi mana jireenyaa mooraa sana keessa jiru kanneen akka maazii arguun hin danda'ani. Haa ta'u iyyuu malee daawwattoonni gara sana deeman duuba naanna'uudhaan haala ijaarsa masarichaa qofa daawwatanii of duuba deebi'u jechaadha.
Masaraan mootummaa miidhagina isaatiin sadarkaa 8ffaa irratti argamu magaalaa dhorkamtee jedhamtee kan beekamtu biyya Chaayinaa keessatti magaalaa Beejingitti kan argamtudha. Teessoo aangoo fi mana jireenya impaayera mootummaa Miingii fi Kiingii kan taate magaalaan dhorkamte Beejingii keessatti kan argamtudha. Tarree magaalota mimmiidhagoo addunyaa fi bakkeewwan barbaachisoo addunyaa keessaa tokko kan taatedhas. Akkasumas akka tasaatti masaraawwan mootummaa addunyaa kanarraa mimmiidhagoo ta'an keessaa tokkodha. Magaalaan dhorkamte kun gamoolee garaagaraa 1000 ta'an kanneen aadaa ijaarsa Chaayinaa agarsiisaniin kan guutamtedha. Jalqaba bara 1400 keessa kan ijaaramee fi boolla ittisaatiin kan marfame magaalaan dhorkame kun hanga bara 1912tti masaraa mootummaa taatee tajaajilaa turte. Yeroo sana keessas immoo mootota adda addaa 24 kan qabdu turte. Har'a masaraa mootummaa qofa otoo hin taane muuziyeemii guddicha biyya Chaayinaa ta'uunis tajaajilaa jirti. Masaraan mootummaa kun hundeewwan aartii Chaayinaa hedduu kan of keessatti qabate yoo ta'u, meeshaalee biyyoota Chaayinaa guutummaarraa hojii aartii argisiisuuf walitti sassaabamaniin kan guutamedhas. Masaraan mootummaa miidhagina isaatiin sadarkaa 9ffaa qabate kan biyya Jaappaan keessatti argamu yoo ta'u, Himeeji jedhamuudhaan beekama. Himeeji warra dhiyaa biratti masaraa mootummaa qofa osoo hin taane akka mana qulqullummaa warra Jaappaanittis ni ilaalama. Himeeji magaalaa kibba dhiyaa odola gidduutti Jaappaan Honshoo irratti argamtu yoo taatu, Oskoo fi Kyoto irraa fagoo hin taatu. Masaraawwan mukaa fi dhagaa Jaappaan muraasa lubbuun hafan keessaa tokko yoo taatu, waggoota 700 oliif akkasumas immoo balaa adda addaarraa hafuu dandeesseetti. Masaraan mootummaa kun waraana addunyaa lammaffaa booda dho'iinsa boombii biyya Jaappaan mudate irraallee hafuudhaan akkasumas immoo yeroo yeroodhaan kirkira lafaa biyya Jaappaan mudatu irraa hafuudhaan hambaa seenaa fi galma giddugaleessa warra Jaappaan ta'uudhaan hanga guyyaa har'aatti tajaajilaa jirti. Himeeji giddugala ajaa'ibaa fi ajaa'ibsiifamtee hin xumuramne yoo taatu bara 2015 akka ajaa'ibaatti haaromsiifamteetti. Kana malees immoo gamoo 80 of keessaa qabaachuun ishii addunyaa irratti ishii ajaa'ibsiiseera. Masaraan mootummaa miidhagina isaatiin sadarkaa 4ffaa qabate masaraa mootummaa warra Ispeen yoo ta'u, Alaambaar Giraand jedhamuudhaan beekama. Kibba Ispeen keessatti tulluu Giraand gidduutti kan argamu yoo ta'u, Alaambaar fakkeenya ijaarsa Islaamaa addunyaa irratti gaarii ta'ee fi isa beekamaadha. Jaarraa 14ffaa keessa Muhammad bin Al-Amir kan bara Naasir irraa ijaarame. Masaraa mootummaa kana masaraa mootummoolee kan duraan laalerraa kan adda isa godhu ni jira. Masaraan Islaamaa kun fakkeenyota barbaachisoo ijaarsa haaromsa Ispeen waliin kan wal qabatedha. Isaan kan baay'ee boodaan kan dhufan yoo ta'u, inni kun dursuma aadaa Ispeen agarsiisuuf waan ijaarame fakkaata. Alhambar Giraand ijaarsa hundee ijaarsa warra Ispeen jechuun ni danda'ama. Haa ta'uyyuu malee inni kun yeroo ammaa waan irraanfatamaa jiru fakkaata. Kanaafis immoo masgiidni jalqabaa Bataskaanaan bakka bu'uu isaatu agarsiiftu isaati. Alhambar lafa hektaara 35 irratti kan ijaaramte yoo ta'u, keessa ishiitti muuziyeemii fi giddugala aartii mataa ishii danda'e qabdi. Akkuma beekamu Ispeen, Taayilaandii fi biyyoonni Eeshiyaa baay'een isaanii walitti dhufeensa arbaatiin baay'ee olaanoo waan ta'aniif masaraan mootummaa kunis fakkiiwwan arbaatiin kan naanneeffamanidha. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii keenya, sagantaan keenya har'aa kanumaan kan xumuramu yoo ta'u, toora yuutuubii keenya hordofuun dagatinaa isiniin jenna.